سيقالي بكا نمفكا نبكا تيكولي ناب ديبي زوف dirqama kooti warra kana kana dhiifama gaafadha dhiifaman isin jedha maali jenna bakka naani madaalle dhaabadde kan na dhaabe immoo ajaan bakka ofii dhaabate nama dhaaba akka jedhan san isa sana rakkoon kana illee miira keessaa baya hawaasni kenna warri karantaanitti yaada namaa jijjiirtanii isatti illee aarsan yoo balleesses yoo dhugaa dubbates ilma keessanii harree dhiittee kan hojjeftu garuu mootuu inni kaayyoon isaa warra waggaa guutuu irratti duulaa ture deebise malee wanni taarget goree hawaasa keessaa dhalate arrabsi hin jiru. Viidiyoo guutuu kenna olaanuu jalqaba dhaabadumaa dhageeffataa ture. Arri addunyaa boru akiraa kun immoo hiriyyummaa fi miti. Bisuma dhugaa dhaga'ee dirree eegalu osoo simmeetawii ta'ee nama arrabsin dura waan dubbii kiyya warroota kabajaa qabdan ummata keessaa dhaladhe shamarran sabuu fi aadaa ofii duudhaa eeggattu warra na tuqin warra jireenya kiyya keessatti ilaallatu jedhee dubbate. Kasanirraa hafe yoo warri isa arrabsaa turan kan guyyaa isa arrabsu arsii kabakkamuu ta'e uumaa isin gochuu hin danda'u. Galee warri arsii arrabsiisan maqaa arsiin tokko fa'a ijoolleen keenya warri miidiyaa qabdan maqaa gandaatiin daldaluu dhiisa. Anaanumaa kanaayyuu wallaahi yaa arsiilee yaa shaashamannee yaa fallaalee የድሬዳዋ ልጅ የሐረር ልጅ የጭሮ ልጅ ምናምን የጅማ ልጅ የወለጋ ልጅ ዋጀሩ ከንዮ ኮሜንቲን አከዚ ናራሱ ወላሂ መታከረ ከታ ወራው አይተኒ ጋለ ይሁን ተንደንደ ተኒ መቃ ኬሰን የጅሩ መቃ ኬሰን ፈከነ ባፈዳ ማሬዲን ሬዲ አዳም ሼኤኑት አባ ሼቲ ተመጣ ደገደ ያካከይምሳ ሼኑ ሼ አብደላ ኢናማ ሬዲ አካካከይምሳ ሬዲ አዳም ሼ አብደላ Arsiin jaalatee asitti dhalanne sinne jaalatanii asitti dhalanne sini galee jaalatee Oromoon taane inni sinne jaalatanii Oromoon taane isin tokko sini galee akkatti baafadhaa maksimitti wal deemsaa no problem. Amma doktorii kana maqaa isaa kana feekiseeta maqaan kiyya Asladdiini bas garuu waatti qof jaadhuuf aslii godhe sini galee are you understand? Bazii aangil bittirraddu maqaa arsii jedhu kana harar jedhu kana jimma jedhu kana maqaa gandaatiin daldaluu dhiisa maqaa haadhaaf abbaan keessi waam nama mucayyoon asirraa giiftii naa kennite best my sister maftuuhaa haaji argitanii maqaa ofii maqaa keessan baafadha maqaa keetiin boonu maqaa ofiitiin boonuun uf ta'uu keessa ati dhuguma sabboontudha sabboonadha oromummaa keetiin boonta uf jaalatta yoo ta'e maqaa kee dhugaafani moggaafadhu raasanu ati osoo uf hin ta'in yoo uf hin ta'in ganda keetiin taatu yoo uf hin ta'in nama keetiin taatu yoo uf hin ta'in fira keetiin taatu wallahi adarajitee nagaraachuu namni dura uf ta'uu danda'uudha qaba maqaa namaatiin banattee nama arrabsaa ooltu si galee kilsi godha amma laal hayaata yaa arsiin jira jira yaa arsiin ربين هاي سر عمور إن شاء الله الدنيا أكرات ربي ساكفاف أبو إيري ألكان تقصيو جيبولا ستين ديبي أكا إيرا كجل تتكافي والله حياتي أرسيلي إيرا دكتور أفهم بوتين عمي إن شاء الله حفورك يا ربي إيرات أجسو حياتي أرسيلي تلفين طمع جلا يمرون تر قدرة ربي تر ميشاد إيرا رب ستة قال سو بإذن الله دابت نفاف Ini kale, amin jara orang Rabbi abadat si ambis. Bara shamran afi milena galte kan Rabbi sekesa rakash akira kullubi sham Rabbi sehagon. Sini kale kanafi nama Arab sina. Maka ganda mana tayo nama razite namni hitar. Wallah. Bata. Uf ega. Ganda ke jalata maka ganda timbanat titanan وان طران دلقين طري غندا كيتي بوسين والله اسيني قال باري اكاس توكوغان لما ذا ربيني نما قديه الارار شيخ ابا فيتني غافتا نسوسيسا شيخ ما ابا فيتني غافتا نسوسيسا نما سدي ربي الارار توك نما غافا لبو جيرو حارا ايثاتي طلع الاول لربي الارار افوريو أفوري سوري كان لما نما نجا أبراهيم سنة تابو يرو مكان النبي كنا أيام صلوات رد يدوف بونغيا نمات كذا دفع رمضان
أفرفان نما والجالة لمان الدانديق لرب هرر نما والجالة لمان نما الدانديق نما والجالة لمان الدانديق ربي نما برات اللي دي جمع شيك أبان فيتني جافتا صباح سنة صبسيسا سنوغا ربي يوم فيتني أفير أستاذ لمن كيانتو فنجرو أستاذ تكتوني كابو كان صاحب أنتين يجرون بيتون لساني زايد بانكي في ده حكمي كانتني جافتا والله ربا يتني تجرو غير أمانتي سيدل نما والجالة لمان الدانديق ربي نما برات اللي دي جمع For example, I'm a boy again already. Iriyota isa Iraq esa. Wallahi namni anarra rakko ballo wajji dabarsine jiru. Namni anarra itti dhiyaatullee jiru. Asirra mana garaachu. Hiriyyaan bara kanaan barakatu anaafinni guyya takka wallolleen beeynu guyya takka walitti aarreen beeynu walitti mufanneen beeynu gilee barbaanne deemnee bakka feenetti qabaana gilee barbaanne wal argina gafuu dhufne walitti shaayiban. Namni yoo addaan gore barcallee walitti araammaanu fakkeenyaaf mana isaa kana hin beeku guyya takkitti dhaqe mana jaartii lammaffaa kana akkanumaan nu saahiba ala wajjuma oolu silaa hiriyaa biraa taate inni waan mana ofii maana finne egaa jaartii biraa fuudhee natti jijjiirame jedhee walitti aara wala guyya takka walitti aaran beenu walla walitti hinaafu jaartii erga fuudhee bara jaartii isaatu natti gorte hamtuu kiyyataa namni walitti aara guyya takka walitti aaran beenu sun dhugaa rabbi isinitti himachuu nuti hiriyyaan bara kanaa waliin barakatu sinii galee kanaafi jireenya namaa keessa hin seenina. Dubartiin takka dhiira isa ta'e wajjin jiraatti. Heerumte yoo sii ta'e wajji qaxxarta. Kaanone ofirraa ariitaa jechuudha. Kan biraatitti heerumte haara tokko jala sagali. Dhiirrillee akkasuma. Yoo barbaade lama fuudha. Shari'a eegameef. Yoo barbaade sadi fuudha. Yoo barbaade afur fuudha. Yoo barbaade takka wajjin jiraatti. Namni ni hin jiru. Ani wallahi ani lama hiikee beeka. Maal girgirri maan uumamen haadha seenaa dura lama hiike. Namni amma bara kana keessa namni wal fuudhee waliin hiikin hin jiru. Kaawwan achi xiqqammataan achi karan achi tajaajila maal isiin bismaaridha. Bismaari natti hin dhayamne. Inni bismaari koo altamatti achi. Isinillee akkasuma dhiirri tokko isin wajjin bismaari isitti dhaabee yoo isin wajjin isin ta'e isin wajjin jiraatu yoo isin ta'uu baata hin naaturu hin nafaan. Dhiirri biraa osoo araadaan meeqan jiru si gubaa bulaa harkan. Lazziin waan an biyya faranjii deemuu waan natti tolu. Amma biyya faranjii kanatti yoo jaarsi hin ta'iniif bishaan taa'ee haala keessatti hin deemaa jiran. Jaarsillee akkasuma waan ta'iniif hin deemaa jiran. Faranjiin tun arginu tokko seerri faranjii kun kanaan tolu. Kenna kun immootu wajji jiraatu rakko. Adda deemuun rakko. Dhiisaa. Jaarraa diidamii saglaaf diidamii tokkoffaa keessa jira jara kenna. Isinii galee jaarraa diidamii tokkoffaa keessa jira. Namni tokko jaartii wal fuudhu jechuun sansalataan walitti hidhamuu jechuun sansalataan walitti yookiin maatii walitti hin tattaabaqamne. Haga riskiin ta'e wajji jirtu wajji jiraata. Gaafa riskii keessa nu yemmuu ati safiin baay'ee riskii kee barbaadan ati safiin baay'ee riskii kee barbaadan fantashiruu fil ardi wamata guyyaa fadin laay adii tara bittara jiru tara saqaaleen bakka riskii kee jiru itti adeemne diyaaspoorarraa kaayiroo dhufee heeruma diyaaspoorarraa ameerikarraa kaayiroo dhufa asirraa ameerikaa dhaqaa kanaadaa dhufa Austraaliyaa dhufa bakka maaliif ande gaafa duraa fakkeenya jaartii biyyaa bajeemu natti heerumuu dhufne isin Anile isin fuudhuun diyaaspoora ta'uu biyya kana dura illee kaayyoon kenna. Iyyuu malee nu baasuu danda'a biyyarraa qabsoon akka jiran nu baasuu danda'a iccitiidha wanti biyya baane. Ina fakkeenya nama biraan fudhannu. Anamma anaaf haadha seenaa fudhattan fakkeenya fi yookiin akkuma Oromoon jedhu kana qabsoo biyyaa bahuu dandeenya. Yookiin hiyyummaan biyyaa nu baasuu danda'a. Wanni an dhumneef garuu wal fuunee seenaa argachuuf miti. Isinleen diyaaspoora ta'uuf deemte biyya faranjii kana doolaarii kana baradoo keessa hartee biyyatti foqqi ijaaru kanaaf bahu gargaara. Anillee akkasuma biyya faranjii kana dhaqee doolaarii lafa haru makiinaa babbareedaa kana akka maftuwaan fa'aa hawwiin fa'aati qalileen fa'aati diyaaspooraan kenna oofanii kanneen oofu aayifoonii kana qabataa ምናምን በቃ oh my god oh my gosh I'm so sorry ምናምን jechuun kaayyoon biyyaa baane akka carraa ta'e wal baran.
تقريبا تقول إنه فيديو وأنا برني أصلا قلت حاسب هو الجنة من كذا ورقة جنا ورا البرسيم والفوري ثم بقى ما جنوا الجنة جنوا مشاعر كنا متأكد بود فتار سيقله بكرم بسيجان سوين بين أنا في أما كردي كل مبارك مبارك دائما كم مقابلة سيرتي بعد نوايا مالا ردي ردي مبارك أما وانا تدلولا جرتني في هذا مبارك مبارك كم ممكن أقول مبارك تبارد يارتي لما يفرج إن كجرا وارثي جرا ربي ولي كتبه جارتي تاني يجوا قدرك وربي ولي كتبه أتى جفتهم يتدبر فندن دتوي جرا براتي شركي نبو نما ربي ولي جالته ولي تدبرته قاتي أدبره يت هاي شالم ربي شالا قبل ربي شالا دندتين قبل ربي شالا بينكوسن قبل وربي في وقت دبر جاكو سببا كرا ولتاكل سلكي ولتاكل مانا ربي غنما غاوا غرا حالي ثاني كان تقولي افرتما غافا باوغا كنا بود بلو وجراتا جرايوم وربي رتي جرا ولكي كبا كتب في وسو ادباس ردتني ريدي ما في جاتي لما فاريدي كان ادباس اي تشالي ما اي سيرازي ميرا كيسابا ترغاغا واي بوتي نما جيريني اوفا جيريني اوفا يكلنو وولت كم نجرا أك أبولمات أك أرومات أك بيات أك أمانتيت وان غرا كم نجرا أجر يجاران هاي مانوتنا مست يقلنا أمانتي في جارتين كنوفت بيك وليتي أكنا ما بريتي يا مست أنا جارتين كي إرتاح وجهي نكمو يوناتاتي وجه جرادا يوناتا واتي حالتي ينا قلتين مريض ما ماذا مريض because غافر لو جنا جنوسان اسي مريض جنا جنا هل كان غافر ربا دبي تبون بريدوكو لبوكو جراني غافر ربا دبوسان ما امتي يقوم قبلو يجو ارا غافر لولا اسني متي امتي يدلالو يجو دمي يا وفقت are you understand my بزي أنجل بتردونا غري أصول أبداني نجين أصوبه نتيجة بين يكنا موجود ترى ما صدق كنا كذا بسياسني أرومون وفاجر تسياس مو إزداديتي كتلا مو إنجلي سياسة مو إنجلي كان كنا يواي مخدوط إنتر Guddaa kennallee yoo waa'ee hudduutti hin taane sheekonni kennallee yoo dhirmaa dubartii walotti kufanii araarfan itti isheen akka biyyaatti addunyaan fagaattee maalirra jirti nuti waa'ee mul'iitti hin talanaa jechuudha. Kuni akka sabaatitti kufa kan akka nama waggaa deemu torba saba kanaa baradhee tokkotti I'm so sad ingilizanya jechuudha. Ingilifa kana komeetan baqaan kabbaan nigekirru. I am very sad. Siraayin booda rakkoon keessan ingilifaan beeytan kaa. إنبوي أما ذلاري لو جاكيرون تاون قلنا فهم بيكوركون بزي عنقل بتردو عرف والله والديسا نقول فينا نقول وأنا أورين قلنا بيكول الجلة تايث أدا إبراهيم مكانيا نقول بدي أذكر اللي بوري ثورين قلنا تقول إيه كم بيجا نقول فبيكم ماله كل حاجة يا قول الجلة تايث يا أبوي أما ما زي فكر تردو عرف أصلاً كوني بر نموت أركيته أدا بازي كباجة كمان نما غودا مان غودو في أيوتا namoota daangaa namatti hin darbine faasamaa jira malee namoota afaan banuun aadaa fi amala ta'eef horillee afaan banteef taa'ellee afaan bante afaan keettisiisu wanti keessa deema malee bareedu rasmuni takka dhirreessu ani yoo barbaade gisee takka bahee si garafee si maraacha bilaashuma mataa kee of nyaattaa jechuudha ani arrabni uummanna jedha baay'ee wanti isaan hubatu qaban giseen arrabsanan ta'ee ijoo godhe wantee barbaattee buna kiyya qabadhee buna kiyya harkisaa bisee odoo kolfu bunni nafee oolee amma fakkeenyaaf guyyaa kana هنا أزاني بيه تريدي نكرن ده مالي كل فين أمي أولي مالي إنجوي ذني تبغى دي سوارا كنا نمني كتانا ما أعرف تنجر سجمري مو كتانا ما وني جرا موي تلنجر ريدين gando bike sabe arabsu miti ijaka titilla lukam garumo war afam ganuf debi su yo arabsu tay ani sammo kamini kasammo kamiti nakasindem tanani be arsin nama arabsu hin qabdi jettani raga hin bayna nama arabsu qabda wari nama arabsu
warra jireenya dhuunfaa ofiitu mataa ofiitu hin beekne maalummaa ofiitu hin beekne warra dalagaa hin qabne warra kaayyoo hin qabnedha warra kanidhaniif deebiin mootuu akkatti deebisu anatu beeka irra gaxaan jechuudha gaafa mootuu waan kana godhu gaafa arraba nama ana arrabsu saniif deebii deebisu haasaan kiyya sun haasaan ani reedii keessaa ba'u kun kutaa tokko bakka hin bu'u ana reedii malee maatii kiyya bakka hin bu'u aslii bakka hin bu'u arsii bakka hin bu'u magaalaa irraa bakka hin bu'u anuma bakka bu'u namni ana arrabsu sun illee mootuu ganda inni irraa dhufe bakka hin bu'u maatii isaa bakka hin bu'u eenyuyyuu bakka hin bu'u abbicha waan san kallattiin haleellaa irratti deebisaa jiru san kallattiin haleellaa sun irratti deemamaa jira malee kan amma maaliin rakkoo jiru warra amata tokko guutuu na arrabsaa ture san deebitanii cinaa godhanii reedii kaleessa warra na arrabse sana ofirraa afaan qabaa oole dhiifama gaafadhuu jedhanii gisee afaan keessaa mafatatti qaanyii waan jedhamu tokko keessa jira. Ana gisee arrabsamu warqiidha haasaan isaanii akka warqiititti arrabsan kagaa faana seechi deebisuun boombii ta'ee ibidda ta'ee isin guba. Maal jechuu? Arra isinitti dhaga'ama kana isinii kananii deebii uummata isaa arrabsuuf deebisu akkamitti isinitti dhaga'ame kan kooka isinitti dhaga'ame kun maal argisiisa? Kun maal argisiisa? Keessatti of gaafadha of laala. Jibbaa fi gandummaa fokkattuun eegala hin barbaachisu. Of bakka bu'e waan tokko yoo gootu ganda bakka buutaa hin godhin. Ani kanaaf maqaa ebaluu kan jedhu san jijjiiradhaa jedhe eegala. Maaliif? Yoo isin arrabsinullee akka nuu toruuf. Amma fakkeenyaaf takka wayyoo eenyu yaarsii jetteen arrabsiti. Gana ebalee yaarsii jedhee gaafa arrabsuudhaan argitee afaan namaatti ulfaata. Maaliif? Maqaa yaarsii jedhu barreeffatte waan ta'eef. Yoo maqaa isii kallattiin ta'e maqaa isii tira dhaabattee intala kana ilbakkana jecha arrabsita maqaa jaraa yaamte. Kana nu rakkise. Kanaaf ani yoomillee borillee iftaan illee miti. Wallaahi summa kana yoo malqiyaamaa warra amata takka guutuu taa'ee na abaareen arrabse dhiifama si godhu rabbis dhiifama hin godhineef. Warri an dhiifama gaafadhu jiraate dogongoree osoo dogongoree namoonni na jaalatan namoonni na kabajan bakka kanatti na arguu keessaniif. Eegalee bakka nam fakkaanne bakka xixiqqoolee dhaaf deebisuuf dirqama kootti warra kana dhiifama gaafadha dhiifama hin jedhu. Maaliif jennaan bakka naan hin madaalle dhaabadde kan na dhaabe immoo ajaan bakka ofii dhaabate nama dhaaba akka jedhan san. Isa isaanii rakkoon kana Hundaafuu osoo በተቻለ አሁን ትልቅ ሰው ነው ንቃችሁ ለፉ ትፈጣ ብረተራ የሆነ ካሜራ ከሰን ገደለን tokkoffaa yaw waan gari qaleessallee dubbanne keessan hunda miidiyaa irratti dubbatamu yoo dandeette tuffadhu bira tarii isa lammaffaa mootu kiftati waan sabatan haadhaabanii mangadi kara mana keessatti akka hin banamne dho kan sababa haadhaabanii. Akkuma namni jaartii nama kamiitu miidiyaan fayyadamtee yoo fayyadamallee warri keessan lamaan isaa ta'u tokkollee yoo fedhan koomentii haa cufatanii yookaan taargeetii qaqqabanii amma fakkeenyaaf ebaluma arsii jedhu kana warra jaarsatti deebii akka maqamamanii hin deebine akka keessaa haasaa muratanii wanta hin jenne akkasitti ilaala. Bajji angil bittirraddu ariif no profeesar guyyaa gaarii qabaadha yoo waan irra jira gabbayaan uskaafe minamanii kana nu affeeraa qaba. Wajah selama katanya tanya deh. Fabara video murani gamana fi gamasi walitti kaayanii maqaa ittiin naballeessuuf kuni duula xalaanni yookaan diinni qindeessee uummanni guruupii qaba. Inuma guruupiin ajjeesee guruupii qindaa jechuudha. Kan haasaa nama Saya kan ada ikan mereka fi mereka walitti fidanii ummata maanoo natu isiisuuf waan hin jirre jecha ani hin jenne video edit godhanii ummata dogongorsiisaa oolan guyyaa har'a. Maalu barabbuma sodaatanii amantiin qabu uummanummaa kun amantiin qabu adee baran uumaa isin uume wayiin qabdanii namni akkamitti haasaa biyya tokkoo fi biyya tokko walitti fidee akka nama ani kutaa nama arrabse. Maal abboon qaanfattu bannaate ajandaa duraan politika irratti waan akkasii gochaa turan nuti. Duraan politika irratti maal goonaa gaafa siyaasa oomnu sani haasaa inni dhaadannoo adda addaa godhe ka inni mootuu faaruu wayii godhe kan inni kutaa maqaa nama wayii yaamu kana fa'aa
bakka tokko wal bira kennee akka namni kallattii gidee sanaa ta'e warra siyaasaa kana mataa keessan gaqqo'aa ture. Amma kana immoo dhuunfaa siyaasa gochuudhaaf akka siyaasaa san waan ofii kiyyaa beeku viidiyoo tokko asiin muranii tokko achi kaanii wal bira kaanii akka nama reediin arsii arrabsee fakkeessanii uummata dogongorsiisaa oolan. Uummanni mataa qabu kana hin dogongoru. Warri akka tasaa hin jiraami jaalala biyya isaatti saba isaatti qabu akka tasaa kan dogongoru yoo jiraatan hubattan jedhee namana. Ani kutaa nama kamiitu tuqes hin beeku of duraafis tuquuf hin deemu waan ta'eef akkasitti hubadhaa. Ammallee viidiyoo barbaadan gisee 100 ol bira keessanii murtanii muraa yoo ooltan I don't care rakkoo miti. Ani waan jedhe san irraa afaan kiyyarra yoo waan badaase waan sanitti saalfadha malee waan namni sobee gamaa gamanaa viidiyoo ol bira kaa'eef jedhee itti qaanfadhee ittiin gaabbu. Namni kijiba namarra yoo kaa'e rakkoo miti. Maaliif rabbii fi namni si argu si arga waan ta'eef abbaan barbaadani kijiba narra kaa'eedhaaf jedhee warwaataa ooluun dirqama miti. Kan ammoo kan godhuuf waan uummata jaaladhu amansiisuu barbaadee fi kanuma galatoomaa ulfaadhaa warri na jaallattan warri na kabajan kabajama rabbi sinaa kabaju warri na jibbitanillee warri jibbaa dhuunfaa hinaaffaa dhuunfaa isinitti jirullee akkanatti qubachaa jiraadha. I don't care. Homuun tokko wanni tokko waan itti fakkaatu haga xurii keessaa kan. Wallahi an kana yaachisu maa inni ganda maqaan ganda gannaa kun badinna sodaan kiyya guddaa. Namni nama arrabsu kun ijoolleen akkana nama arrabsite jedhanii maqaan nu badaa ka jedhu sodaan kiyya. Maaliif argaa jira kan namni nu argaa ormi nu laalaa jira bar. Warri naannoo biraa nu arguu jira. Wallahi hin taasifamina. Gaafa namni biraa isinitti ol ka'e hin maraata. Maali ka ajibu beektani? Wallahi sama dhugaa rabbi hin hinaafta. Hinaaffi gowwaa tokko hinaafta wallahi. Daa'imman yini. Wallahi sadhugaa rabbi isinitti hin tokko. Hinaaffi bakka qeshoo nama dabbaru. Hinaaffi koppii ta'ee firda. Gawama hundi keessan irra hedduu haadha firooti naatanii miti. Maaliif osoo ta'aafii jirtu? Maaliif kana maaltu fide qinaatu dhiisa? Maal tokko tokkoon koppii qorattanii boraafatanii reeftanii minaa gabbaa.